miati naraka kabda galata anaraka kabda galata miati naraka galata ko kabate sagale konfudate makake mane bisa fulake anabate Sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa Iyyaasuu 14:6 qabee nan dubbisa kan jedhama maqaa Yesuusiin na wajjin dubbifadha caafata qulqulluu baatanii kan jirtanii macaafa Iyyaasuu 14:6 qabee nan dubbisa kan jedhama maqaa Yesuusiin. Ergasii gosa Yihuudaa keessaa namoonni Gilgaalitti Iyyaasuu bira dhufanii isaan keessaa Kaaleb ilmi Fuuneen inni Qenezaazichi Iyyaasuutti dubbate inni dubbii Waaqayyoo Qaadesh Barneyaatti waa'ee kootiif waa'ee kee Museen Waaqayyootti dubbate ati hin beekta. Yeroo Museen garbichi Waaqayyoo Qaadesh Barneyaadhaa dhaqee akka inni biyyicha gaadhuuf ana ergee ani nama waggaa 40 ture. Ani deebi'ee wantani yaadatti qabadhe isatti himee obboloonni koo warri ana wajjin achi dhaqan illee gara namootaa hin sodaachisan. Ani garuu raawwadheen Waaqayyo gooftaa koo duukaa bu'e. Museen yeroo sanaa kakatee ati guutummaatti Waaqayyo gooftaa koo duukaa waan buuteef biyya ati miila keetiin irra ejjettu siif ijoollee keetiif bara baraan haala hin ta'a jedheera. Amma kunoo Waaqayyo akkuma waggaa 45 duraa namoonni Israa'el lafa onaa keessa adeemaa otoo jiranii Museetti dubbatee ture jireenyatti na eegeera. Kunoo ani har'a nama waggaa 85 ta'eera. Ani amma iyyuu akkuma gaafa Museen ana erge sanaa ciminatti lolatti galba'ee ol galutti akkumaan dura ture sanaa egaa biyya garaa isaa Waaqayyo ana abdachiise sana anaaf kenne. Warri Amaaleqootaa achi akka jiran mandaroonni isaaniis dallaa cimaa akka qaban ati iyyuu gaafas dhageesseetta. Garuu Waaqayyo yoo na gargaare ani akkuma inni jedhe achi isaan nan baasa jedhe. Sadii akkas jecha kana dhageeffadha. Ergasii Iyyaasuun Kaaleb ilmi Fuuneen eebbisee Kebrooniin haala godhee hin kenneef. Kaaleb ilmi Fuuneen inni Qenezaazichi guutummaatti Waaqayyo gooftaa isaa kan Israa'el duukaa waan bu'eef Kebroon amma dhaatte iyyuu kan isaa ta'ee hafe. Maqaan Kebroon duraanii Kiriyaat Araba jedhama ture. Arab kana jedhaman kun immoo namoota warra Amaaleqoota keessaa nama guddaa ture. Kana booddee biyyichi lolatti hin boqotee jira. Galgala kana sagalee akkas irratti dubbadha namni amantii hin aala. Ameen. Harka beekaa darbadhaatti Waaqayyo dhimma koo hojjetaa ilaayyaa. Afaan ibsaa darbadhaa Waaqayyo dhimma koo hojjetaa ilaayyaa. Haleluya. Haleluya. Penuhi keenyaan. Itti agarsiisne. Hafuurri qulqulluu akkasumaan gochaa jira warra amantan. Sagalee keessaa fudhadhaa ergaa keessaan garuu akkas jechuu bichaan eegina. Waaqayyo kan natti nu karaa afuras akkasaan jedha galgala kana. Namoota baay'ee jalaa kan bu'e socho'uu siqoo kan dhibe awwaachuu kan dhibe galgala kana lubbuun itti godhanaan jedha Waaqayyo. Nama amantasii ta'a yeroo dhiyootti. Baattee dhufta ji'aadhaa. Dhugaadha baattee dhufta torbeedhaa. Namoota waa baattee dhufta turte baay'ee kana walakkaa alaa dhugaan jedha. Weera abaa harka kee gasheera. Dubbadhaa iyyaatii naa ta'eera jedhaayya. Kanaa naa ta'eera jedhaayya. Siifa ta'uu ni gayyeessu. Innamaan sun ammaa qabe kan dadhabe haa ta'u. Ija isaa dha'eera. Qaroo isaa dha'eera. Harka isaa dha'eera. Innamaa sun saayitii kana qabe hojjechuu hin danda'in galma Yesuuse. Hojjechuu hin danda'in maqaa Yesuuse. Fooniin dhiiga hojjechuu hin danda'in. Wanti kanuu afura jiru ganamaa haa ta'u. Sagaagee sabatee. Dubbadhu sabateetti. Ba'aan nama kamirraa haa ta'u. Namni hundumtuu ulfina kee haa ta'u. Ilma kee walakkaatti kabajuu tajaajili. Maqaa Yesuusin ameen. Doora. Namni amantii maal godhaa? Jedhu badhaanii faan guutaa namni amantii hin dhaala jedhaa.
Nam amantii yoo jennu dudduuba isaa waan baay'ee galchuu dandeessu waa'ee nama amantiidhaaf. Garuu irraa wanti Waaqayyo laphee korratti jabeessee fide waa'ee namni amantii qabaate akka inni dhaaluu danda'u akka inni dhaalu laphee korra kana qulqulluu kaa'e waan ta'eef waa'ee namoota amantii muraasanii kaasee akkamitti akka isaan dhalaniif eessaan bane akka isaan dhalanis amma yeroo kunaa kennee sadan tokko ministeera dhaabadhee finiisitti dubbachuu jaalladha. Waa'ee namoota amantii yoon kaase namoonni amantii namoota haala irratti hin hundoofne yeroo irratti hin hundoofne humna irratti kan hundaa'in akkasumatti warra amananidha. Amantii jechuun haala irratti waan hundaa'u miti. Wanta dhaga'amu irratti wanta argamu irratti wanta taatee ta'e irratti miti. Namoota akkasumatti baay'ee kuubii bakka duwwaa irratti amananidha. Namni amantii nama maraatu qabu wajjin wal fakkaata. Namni amantii nama maraate wajjin wal fakkaata. Nama amantii godhaaltan garuu namni amantii jireenya eenyu jiraanne moo jiraata. Gaafa inni amanu garuu namaaf waan biraa. Gaafa inni amanu nama biraatti immoo nama mammaaksaati. Gaafa amanu nama biraatti nama of tuulaa wayii fakkaata. Namni amantii garuu nama keessaa addadha. Kaasan kan beekaasii eebbisa dhiiga Kiristoosii. Amantii kee kan ajjeesa sirraa aduu galgala kana. Kaasumee kan beekaasii sirraa aduu amee galaayyaa. Nee na keessa amantii jira galaayyaa. Gocha kana dubbadhaa na keessa amantii jira galaayyaa. Namni amantii qabu akka inni dhaalu kutaa kana gaafa dhaalta kutaan kun baay'ee dheeraa. Garuu ergaa waa'ee nama amantii qabaatee dhaala akka inni dhaalu gabaabaa akkasitti dubbadha. Kutaan kun waa'ee nama lamaa kaasa. Nama lama keessa darbee immoo nama dudduubatti kan dhufan nama sadaffaa kaasa. Tokko kan inni kaasu eenyudha gaafa jettan Iyyaasuu saba akka Musee bu'ee saba Israa'eliin gaggeessuudhaaf gaafa Waaqayyoo Iyyaasuu boqonnaa tokko irratti fidee bakka buutu Musee bu'ee Waaqayyo akka hojii wangeelaa adeemsisuudhaaf akka saba Israa'eliin afaan ta'uudhaaf nama Waaqayyo kaasee waa'ee Iyyaasuu dubbata. Lammaffaa immoo yeroo Musee namni Waaqayyoo tajaajila kennaa ture saba Waaqayyo Israa'eliin adeemsaa yeroo ture biyya Gibxii baasee saba Waaqayyo kakateef saba Waaqayyo yaadeef yeroo inni biyya aananii daba baasu biyya Kana'aanitti gashuudhaaf qajeele keessa nama wal duukaa turan Iyyaasuutti aanee Kaaleb nama amantii qabu ture. Kaaleb nama jabaa ture. Bara Museen jiru keessatti sadaffaan Museen yeroo tajaajila isaa gaafa Waaqayyo biyya Gibxii keessa deemaa jedhee biyya Gibxiidhaa baasee biyya sinii qaba lafa sinii qaba jedhe Museen ija amantiidhaan otoo ija fooniin argin ija amantiidhaan ilaalee saba lakkoofsaan lakkaa'amuu hin dandeenye saba baay'ee akka 600 kan ta'an fudhatee bee Museen ija inni ittiin ilaalee fudhatee bee ija amantiiti. Waa'ee Musee baay'ee naasoo Museen gaaficha argee miti garuu ija amantiidhaan argeera. Eessatti immoo deema gaafa gettan dhaaluudhaaf deemaa jira. Haa ta'u Museen inni Waaqayyootuma deemuu garuu karaa walakkaa gadhee yeroon Waaqayyo kakuu sana dubbate raawwatamuu isaa waan tureedhaaf sababiin turuusaa immoo sabni Israa'el seera Waaqayyoo yaada Waaqayyo tolii galuu waan dideedhaaf kakuu Waaqayyo guyyaa gabaabaa kenneef waggaatti jijjiirate kan guyyaa 40 kennameefi waggaa 40 galaa ta'e baay'ee galaa dheerate. Museen immoo umurii Waaqayyo kenne immoo darbuu hin danda'amu waan ta'eedhaaf Museen hin du'e kanaatti Iyyaasuun immoo itti bu'e. Egaa bara Museen gaggeessu regeetti gaafa laaltan seera lakkoofsa boqonnaa 13 irratti Waaqayyotu waa tokko jedhe Museetiin. Yaa Musee sabni Israa'el waan itti dubbate waan waadaa galeef amanaan jira waan ta'eedhaaf shakkii qabu waan ta'eedhaaf mee waan siin jedhaa jedhee lafa onaa tokko keessa ga'anii qalbaan bishaan iddoo jedhamu keessa ga'anii achitti Waaqayyo akkas jedhe dhaqanii sabni kun saba kanaadhaaf dura buutuu fi iddoo 12 keessa saba kanaaf amantii akka ta'uudhaaf dhaqanii biyyicha gaaranii dhufaniitii nama 12 eebbi jedhee qomoo Israa'el warra 12 keessa nama tokko filanii namni 12 naqe. Warra 12 keessaa gaafa laaltan nama waa'ee saasa'uu deemaa jiru Iyyaasuun nama tokko ture Kaalebis nama lammaffaa ture. Kudhan immoo warri kaan jiru. Gaafa dhaqanii ilaalan biyyichi akkuma Waaqayyo jedhe Museetu fidee erge. Museen immoo agaba ofii isaanii wanta Waaqayyo jedhe kuna waan ta'eedhaaf ergameedha. Nama ergame keessaa Kaaleb tokkotu. Garuu haa ta'u malee yeroo Waaqayyo filannoodhaan akka kaasisee karaa Musee filkisiise nama waggaa 40ti. Karaa walakkaa immoo jira. Dhaqee akka inni gaaduudhaaf dhaqee akka dhaloota abdii dubbatuudhaaf ergame. Ergamanii gaafa ilaalan dhugumayyuu biyyichi akkuma Waaqayyo jedhedha. Anu galgala kana ergaa tokko sii qaba. Ni Waaqayyo siin jedhe dhugaadhaan raawwata yeroo gabaabaatti. Kaasaa akka ergaan ni Waaqayyo naan jedhe dhugaadha jedha. Raawwatama jedha jedha. Harka kaasaa inni Waaqayyo naan jedhe dhugaadha jedha. Raawwatama jedha jedha.
Tagamadamu amin ayat. Waaqayyo dubbate dhaqaa ilaalaa gaafa dhaqan ilaalani akkuma waaqayyo jedhe biyyichi gaariidha waan bareeda garuu biyyichi nama qaba ture. Sanyii baay'ee ture keessumaa sanyii gurguddaa torba ture jira ture. Sanyiin sun immoo sanyii jajjaboo sanyii beekamoo lolatti warra beekamoo turan. Waaqayyo isa argeera gaafumatti kakuu galeef iyyuu gaafa waadaa galeef garuu achuma maal gochuu dhabe waaqayyo irraa ari'een haala godhee sinii kennaa jedhe. Waaqayyo tuma arguu dubbata lola waan qabu tokko fannii waan qabu tokko dhaqanii gaafa ilaalan warri kaanii eebba isaa caalaa diina isaa ilaalan si keessaa warri nama lamaa garuu Iyyaasuuf kaa'e lola isaa caalaa eebba isaa ilaalan si eebbisa galgala kana dhiiga Yesuuse iji kemoo ichaa ilaala irraa kaase ameen gadi naaf kaafoodeeti iji kemoo ichaa ilaala ameen gadi kaasa kabirkaa dhiiga Kiristoosi ufannaaf kufuu kan si ilaalchisu irraa qabeessa keerraa dha'eera. Harka mereka terbakar dengan rana, mairaya. Jalan rana, mairaya. Alta katakan namun begitu kode mereka Israel kufatilan. Dan bisa kode lalan ni, dan bila ya anu made, sawang ayo ilah deket lalan. Namun dua ayo kullaman kamu, barang musuh kesat yolo sudah taman. Wanti salalam moi cemanya kufatin tur, mau tontai, moi terlalu turan. Wanti ani ya ada kebetulan, ya ada sakit main ni. Nuak ayo deket rumah dampak apa? Disampingkan gaariidha, bishaansaa gaariidha, damma qaba. Wanti hundumtuu gaariidha. Garuu diina qaba waan ta'eedhaaf hin danda'amu akkamitti gallaa'edha. Si keessaa garuu Iyyaasuuf Kaaleeb yaada addaa qabatanii dhufan. Isaan amma isin ibsa gaafa ilaaltan Kaaleebiif Iyyaasuu yaada addaa qabu turan. Yaadi isaanii maa inni gaafa warri 12 kun deemaa dhufanii boqonnaa 14 seera lakkoofsaa keessatti waldaan Israa'el dhimma isaan eegaa jira. Maal nuun jedhu laata? Maal nutti bu'ee gaariidhaan tuba isaan eeganiiti warri kudhanii akka jedhan mataa qabatanii uumuun bannee kaa'edhan maa'inna inni waaqayyo gadhallee dhugaadha wanta gaarii jira waan bareeda jira garuu waa isinitti namaa'in achi galuun hin danda'amu biyyicha keessa warra Anaaqoota achi qaba waan ta'eedhaaf luboota gara waan ta'eedhaaf namoota baay'ee jira waan ta'eef hin danda'amu jedhan warri kudhanii ilaala warri iji isaanii waan nama argu malee amantiidhaan dabarsee ilaaluu warra hin dandeenye. Yaadi isaanii haguugama warra ta'e warra fageessanii ilaaluu hin dandeenye waan yeroo bichaa warra lala warra waan marga bichaa lala laala warra kudhanii hin boonsan warri kudhanii gaafa isaan dubbatan waldaan Israa'el guutummaan gede boo'ichatti gattaa hin iyyan harka sana guutuudha iyyanii dhagara waaqayyootti walii sarratti gungumuu kan qaban achi deeman iyyuu achi keessaa garuu yaada addaa kan qaban nama lama kaase waaqayyo namni galgala kana caalee korsee dho'amee deemaa Daftar keterkas. Ini Kristosi tergesa baay'ee kan karaa dhaabe, daldalaa baay'ee kan karaa dhaabe, agaldaa'ii baay'ee kan karaa dhaabe, karaa sinaabii ija deemaneera. Darbeen deema jira ayyaa. Gosa kana darbeen deema jira ayyaa. Ilaala warri kudhanii baay'een hin danda'amu jedhan. Si keessaa garuu Iyyaasuuf Kaaleeb yaa Museenan mi'al takka waldaan kun sabni kun calaa jedhe ergaa addaa wayii qabnaa jedhan. Desa dokter ergaa kumai lak bakkuma tokko turte garuu iji keenya garagara yaadni keenya garagara amantii keenya garagara habaa qabe seera sanyii baay'ee keessaa nama addaasi godheera ni Yesuuse. Ora bakka bas. Nam amantii galgala kan harka dheeraa fudhatee baamana kana. Kaasa kamirgaa miila dheeraa fudhatee baata ni gadiye. Ni arraa kaasee gadaayya. Amantiidhaan jira. Nan dhaala gadaayya. Jira nan dhaala gadaayya. Kanaaf maal jedhanii yaa Museenan cal jedheen naa gaafa gaggeessan akka jedhe dhaalee bachii ta'e ilaahi ni waaqayyo dubbate dhugaa biyyichi maalidha wanta gaarii qaba akkuma warra amma kudhanii galan immoo diinni illee jira garuu waan siniin jedhe yaada addaa qaba isaan biratti nuti akka qorumsaa gettan miti akka guddeetti nyaatan miti ani immoo faallaa qabaaye nuti isaanii waaqayyo buddeen keenya bira maal hin goona hin nyaan isaantu kuruphisa malee nuti namadha waaqayyo maal godheera gaatti durraa kaaseera. Dini keenya du'aadha ameen gadiyeeyya. Abaan masuu gara kasee ani natu sodaate jedhaane. Jiraa fakkaata malee jira. Du'aadha ilaaliya. Mee iyyaa tarka keessa luqaata keessanii immoo inna ilaalu si jedhaayya. Kan na sodaate isa jedha. Jira fakkaata malee jira. Du'aadha jedhaayya. Jedhee du'aadha jedhaayya. Paastor Kamirgaa arraa qabee fuula keetti reeffa godheera. Reeffa godheera ameen jedhaayya. Mee inni na yaadda isa jedhaayya. Jiraata fakkaata malee jira. Du'aadha jedhaayya. Agadamat. Paastor Kamirgaa. Tulluun dheeraan sun galgala
Amin gedaya. Ana sodaatan mana kana ngal jaga gamate. Jika duang sodati si gede Waaqayyo amin. Ya. Amala Waaqayyo keessamoo Waaqayyo gahmo ekkasii kennu diina keenya jiraaches. Ajjese wala kesan gashni hindiyamu garuu du'a. Hindiyamu tu garuu du'a. Kana yoo tatanda ku du'a si gede Waaqayyo. Me du'a gedaya. Kana du'a gedaya. Namoota baay'ee nagade gaafa Waaqayyo sammuu isaanii eeggatu warra namoota Waaqayyo irratti ta'an. Gaafa namni Waaqayyo irratti himu Daani'eel fa'aa irratti ka'aa turani bara Nebukadnezar mooticha Baabiloon keessatti Nebukadnezar Waaqayyo akkas godhee waa midhaan godhe aangoo harka Waaqayyo waraanaan bade maallichaa fuudhe miimoolii sammuu keessa bichaa fuudhe maalaa dhedhee Waaqayyo sagalee Waaqayyo maalidha sammuu namummaa keessaa fuudhee sammuu horii keessa qalee maal waan ta'eedha namoota Waaqayyo irratti martaniidha eenyu faana Mishaak Sidraak Abdinaagoo Daani'eel faanatti waan ta'eedha maal godhe Waaqayyo sammuu keessaa fuudhe Waaqni koo waaqeffamu gaafa gadi lakkeedhe kan kee kan caalu ani jiraadhe Waaqayyo akka gammaddu kootiin jiraattu kan si ture Waaqayyoodhaaf an jiraachuu koo si mul'isaadhe Waaqayyo gargaara harka mirgaa dalbadhaatti diinni koo jiru du'aadha jedhaayyaa jira malee jedha du'aadha jedha kan ergaan godhe tolii gale ameen jedha afratumtaaf dabalee afratumtaaf ameen jedhee Kana maajetu hindee irraa kaasera Waaqayyo gaaddillee hin jirre. Hojii dhageetti sammuu waa'ee isaa sa'u deemu Kaaleebtu jedha. Iyyaasuun Kaaleeb yaada addaa qabu ture isaa warra 12 keessaa. Miin dhagaa takka cookuu koo dura waan isin dubbadha. Amma isin iyyisuusuu dura waa siltaa gadi. Namni maatii isaa keessaa, waldaa keessaa, naannoo keessaa, biyya jiraatu keessaa nama hundatu amantii qaban seenaa. Kotta hundaa amantii isa meeshaa afuuraatti eebikaayuu seenaa. Namni hundumtiyyuu gara jabina kaayyoo raawwachuu qabu. Kadhachaltuu baay'een jirti. Kan jalqabdee madhiisu, kan manaa baatee madhiisu. Hoftuma moo taane namoota tokko beektamu tokko akkuma ganama dubbachaan ture lallaba boqonnaa 11 keessatti namoota tokko haala kanaan jiru. Namni duumessa laatu jedha maaliif godhudha? Midhaan isaa makaratu jedha. Namni haala qilleensaa eeggatu immoo maaliif godha jedha? Sanyii facaasu jedha. Namni akkasii namaa egaa bageetu nama amantii hin qabnedha. Namoota haala laalan. Jireenya foonii keessatti dhaqaalaa jireenya hafuuraa keessattis namoota tokko mee nama fayyaa mana laphee isaanii baqa. Abbaa qabee laphee kee asirraa. Taasisa qabee gaafsii eebbisa laphee kee asirraa samee jedha. Mee nama si muka jabeessa qabaate jabaadhi jedhaani. Xiyyiine jabaadhi jedhaani. Sodaatii jedhaani. Waaqayyo si gargaara jedha. Hidhaalta jedhaani. Tokko morkaa fuudhatte nama dhalutti ameeraa jedhama. Anu argaan jira gubaa'ee kana keessaa. Harkol kaafata lama seetaa namatatu eebba dhaala gidduu kana ameenaa galiyyate waan iyyaanne dhaala waan ina keenya dhaala waan si akeekame dhaalta ameen jedhaayya sa yaadame jedhaayya sanaa yaadame jedha nan dhaala jedhaayyaas barbaadda kaas harka mirgaa innati ilaalta xinnoo rannu waaqaba sinalla guddaa sarka galeera dhiiga Yesuuse hati ilaalta si ilaatu waaqayyoomiyyuu ta si ilaale si ilaata loora bahadiyaabas namni ta'e har'aa qabee ilaasha isaan jiraatu ilaasha Waaqayyo jiraata. Nama ameen jedhee firatti raawwatame laa. Har'aa qabee qaroo kee qaroo Waaqayyo godheera ameen jedhaayyaat. Namoota baay'ee kan dhaggeessu sodaadha. Amantii dhabinadha. Amantii dhabinniif sodaan immoo baay'ee faallala waliif diinadha. Namni amantii qabu barasaa keessatti idduma kamitti wanta naasoo waan caalmaa qabudha. Namni amantiin falmamuun jedhuwan. Namni amantiin lolamuun jedhuwan. Namni amantii karaan buluun jedhuwan. Namni amantii wal'aansoon qabamuun jedhuwan hin ta'a. Ndaan dhaggeeffadhu. Sa warra kaan irratti ta'uu caalaa sirratti ta'ayyuu amantii qabaannaan. Sa warra kaan ta'uu caalaa si ta'ayyuu maaliif jedhe? Sa kaan sirratti tokkotti mo'atu beeka waan ta'eedhaaf waan tokko waraana gatteessisa. Ati immoo nama jabduu waan ta'asitti deddeebi'a gara ergaansii qaba. Hurtuttee baay'ee ol ka'ee kun al takkaatti sirraa hurroofte ameen galiyyatti. Neen har'aa hurraa jedhaayyaa. Laaraa baadoo baabaa seendaa laalaboo. Eenyu akka ta'e galgala kan akka nama warra igoollee fursuutti darbatee fagoo buusa Waaqayyo. Na dhageenya tola. Abbaa ta'e Waaqayyo galgala kan akkasuma godhee furuursaa hafuuraa keessa taa'eera darbatee lafa dhaalaa buusa ameenaa gadiyyaa. Ne dhaqeen dhaala gadhaayyaa. Jedha amantiidhaan dhaqeen dhaala gadhaayyaas. Amantii qabaachuun maal nama godha gaafa gattan nama dhaalchisa. Sa ofii ilaalte immoo dhaaltu ati. Sa Waaqayyo si ilaale dhaalta. Nama tokkotu galgala kana mudhii keetti qabattoon ibiddaan hidhama.
Qabattichi immoo caafii harka Waaqayyoo qabateera. Akka ofii keenyatti akka Waaqayyootti iddoo Waaqayyo jedhee buuta ameen jedhaayyaa. Wuush! Mee akkan jedhee miti jedhaayyaas. Akka Waaqayyo naan jedhe naa taa'eera. Tokko bichaa fudhatee ameen agariyyaa. Nama malee ta'eera. Kanaaf egaa yaada akkamii qaba gaafa gettan yaada addaa wayii qaba waan ta'eedhaaf Museen akka jedheen Elaameet jedheen namoota kana keessa nama jabaa waan taateedhaaf Waaqayyo duukaa dhimmitee waan buuteedhaaf garaa kee duukaa waan buuteedhaaf lafa faanni miilli kee dhaabatu si miti jedheen ijoollee kee dhaala godheen kennaa jedheef si qofaan miti jedheen ijoollee kee sanyii kee iyyuu dhaala godheen kennaa jedheen gaafa Waaqayyo waadaa akkasii galuuf nama waggaa meeqaa ture gaafa gettanii namni kun Kaaleeb kun nama waggaa 40 ture reefidha yaada nama waggaa 40 jechuun ga'eessa reefiiti. Kakoo akkasii dhaga'eera. Garuu ammayyuu immoo maalidha? Ganaa immoo waggaa dheeraan dura jira. Jecha kana waadaa kana galeefiitu Musee maal ta'e hin du'e. Akkuma Waaqayyo karaa Musee waadaa galameef immoo bara eegee guyyaa eegee yeroo dabarseetu maal ta'e gaafa gettan Iyyaasuun gaggeessummaatti gaafa dhufu Waaqayyo warra akeekaaf yaadarraa qabu maal godhe achiin isaan ga'e. Achi keessaa immoo nam tokko Kaaleebidha. Ergaansii qaba. Warra waggaa kana milkaan keessaa namni hangafaa siyaa ta'u dhiiga Yesuusee. Namni hangoo keessaa milkaa'u. Namni tajaajilee milkaa'u. Warkaasaa akka milkaa'u. Namni baratee milkaa'u. Namni hojjetee milkaa'u. Namni yaadee yaadni isaa galma ga'u siyaa ta'u dhiiga Yesuus. Mee naa ta'eera jedhaayyaas. Naa ta'eera jedhaayyaa. Baruma keetti mee waan tokko sirratti hin ta'in. Maal ni beekta akeektee karaatti nafi. Arasin eebbisa ol kaasa harka mirgaa. Bara keetti. Jalqabdee manaa baatee akeektee karaatti nafiin hiiga Yesuus ameen jedhaayyaa. Gaddi konni guddaan kanaan namumti kasachaltuun taatu ameen jedhaa. Ara maqaa Kiristoosiin gufan nama si oolchedha ameen jedhayyeet. Mee nama si bukkeen yeroo kamuu jedhaaniyyaat. Jalqabdee jedhaanii duuba laalii jedhaanii raawwadhuu deebii jedhaayyaa. Nama xiiqii ta'eeti nama xiiqii ta'e maali? Qabdeen gadhiisinaati. Qabi gabeessi waan qabdu. Hin qabiin qabnaan hin gadhiisiin. Ameen jedhe. Hin qabiin qabnaan immoo hin gadhiisiin. Tokko tokko mee akka mucha sa'aa elmuu barbaada eebba. Inni akkasii immoo hin jiru. Inni kan sa'aa bichaadha. Mucha meeqa qabdi sa'aan? 4 mitiire? Wanta akkasii hin jiru jireenya kana keessatti. Waan tokko qabdaa waan icha qabdee fidiin fiddaadha. Hin dhufammoo. Har'a garuu iji nama tokko kaayyoo jallaa fakkaatu horosa ilaalee milkaa'a. Looraba hadiyaabos kaasar kamirgaa sin eebbisa waggaa kana keessa namni dhaale bira ga'ee darbe jedhamu siyaa ta'uu siin jedhe yaani siyaa ta'uu dhiiga Yesuus ameen jedhaayyaa mee natu caalee milkaa'a jedhaayyaas gooftaa nama tokko irratti ergaa kana mirkaneessu waggaa kana keessa. Kanaaf egaa maayidha gaafa gettan umurii ga'eessummaa kanatti nan danda'a jedheen maal gochuudhaaf dhaqee dhaaluudhaaf waadaa Museen galee fi lapheetti qabate gaafa qabatu. Yaadicha qabatee barri Iyyaasuu dhufee akkuma Waaqayyo jedhu bigicha dhaqanii gaan gaafa gaammaa jedhe warra kaanii fireetu Iyyaasuun laficha gaanii akkuma Waaqayyo jedhe warri 10 sobde warri 2 dhugaa dubbatte hin galloodhaan warri 10 isaan hin galle warri hin galle gadhan garuu galaniiru tokko ndaam agagaa ta'eyyuu inni eenyudha Iyyaasuudha. Kaaleeb immoo maal ta'e nama dhaala hirmaachuu keessatti ga'ee addaaf nama maqaan lafichaatti waamu nama addaa ta'e sin eebbisa galgala kana. Nama baay'ee baratate garuu baramsa keessa darbitee barsiisaa ta'e dhiiga Yesuus ameen jedhe. Kaasar kamirgaan nama baay'ee hojjeta hojii keessaa garuu nama hojjetee dhalootaaf hojii banu ta'e ameen jedhe Yesuus. Mee waan haaraan galmeessa jedhaayyaa. Kaasar kamirgaa sin eebbisa tajaajila baay'ee tajaajila ofirraa fi dhalootaaf balbala tajaajilaa bani dhiiga Yesuuseen. Mee ofirraa nafa jedhaayyaa. Mee harka ol kaasa akkas jedha anaaf jedhaayyaas. Hin jenne mee anaaf jedha. Waaqayyoo eebba maqaa qabu naa laata jedhaayyaa. Jecha kana gadi anaaf jedhaayyaas. Waaqayyoo eebba maqaa qabu naa laata jedhaa. Hood ariifatee harka kee agalu dhiiga Yesuuse. Na harkaa fuudhee harka kee agalu ariifatee. Eebba maqaa qabu siif alaatu Waaqayyo. Kaaleeb gaafa dhaqee achi gahu maal jedheen yaa Iyyaasuu jedheen. Maal jedheen na dagatte na irraanfatte jedheen. Waaqayyo karaa Musee waa'ee koo maal akka jedhan beektu jedheen. Atuu jirta hoo silaa jedheen. Otoo dhaala kana dhumnee egaa hin argin ani ija amantiin argeen ture. Bara Museen nu erge warra 12 keessaa anaabati wal duukaa turre gaaficha gaafa warri kaan obboloonni koo warra wajjin dhaqan sabicha gaafa garaa naasisan ani immoo maal akkan jedhe gaggeessu hin dagatteedhen. Musee keessaan immoo Waaqayyo waadaa naa galeera waan ta'eef waadaa Waaqayyo naa gale sana an argachuun qaba jedheen.
akkuma silisanii eeremamaa dhe waaqayyo karaa Musee hin dhaalta sibichaayyuu miti sanyiin keeyyuun dhaaluu dhe waaqayyo. Namni amantii dhalootaaf waaqaa darba. Dhugaan sin jedhaan amantii qabaannaan sanyii kee waa keessa dabarta harka duwwaan dabartooti. Ooraa laabaa hadiyaa baas. Nama tokkotu galgala kana kukkulchaa abidda namatti laata. Mukukkula abidda maatii keetti laattatti caaqqalli sun gubataa dhufatee. Caakkaa waggaa dheeraa sun hin gubataan jedhamee gara ayyaat. Gaafachi ga'ee kirikirii kaasu dhugumayyuu seenaa yaadachiise. Akkas tureedhaan dheegaannee wajjin dhaqnee gaafa laallu immoo Musee namni waaqayyo akkas nuun jedheera waan ta'eedhaaf maa jettaa jedheen ka'eedheen. Amma kanaaf ani ammayyuu jedhe akkuma gaafichaa immoo humna qaba. Waggaa 45 kana dura waaqayyo maal godheedha? Waadaan agaleera karaa Musee waan ta'eedhaaf har'a immoo umuriin koo waggaa 85 ta'uyyuu ani humna qaba ammayyuu gochuu nan danda'a jedheen. Maa innaan yoo loleen ammoo adda jedheen ani ammayyuu cimaan akkuma gaafichaa loluu nan danda'a jedheen. Jaarsa ta'eeraam garuu maa jedhaa nan danda'a. Nama waggaa meeqaati? 85 gaaficha yoo furtame nan danda'a. Waaqayyo nama nan danda'a barbaada. Ameen jedhaa. Idarran sinii deebi'a waaqayyo nama nan danda'a barbaadaan jedha ameen jedhe. Qabe nama sin bukkeetiin waaqayyo jedhaan sodaatina. Nama nan danda'a jedhu barbaada jedhaani. Naa kenni nama jedhu barbaada jedhaani. Meedhaa biyya lafaas ilaalaa. Warra sirban, warra seenaa biyya lafaa keettuma waan gara garaa hojjetan, warra seenaa biyya lafaa keetti waan gurguddaa galmeessan dhugaan isiniin jedha. Yoo waaqatti amanuu baatan ofitti amananii waa hojjetu. Irra isiniin deebela ofitti amananii. Yeroo baratu ofitti amanee barata yaa gooftaan beeku yoo ta'eyyuu. Yeroo waa hojjetu namni milkaa'ee amanee hojjeta. Amantii sagalee waaqayyo bu'uureffate ta'uu baateyyuu. Yaada maalii qaba? Yaada waa gochuu akka danda'u tokko beeka kan nama ta'ee jirutti. Anaafati immoo nama taanee ida'uu ayyaana waaqayyoo baannee fuura amantii baanneetu maal jenna yeroo baay'ee hin danda'amu kan nuti haasofnu. Anammayyuu maal jedhe jedhe cimaadha jedhe lolattis jabaadha jedhe maal jedhe jennaan dachaa warra arabaa kana maal gochuu nan danda'a jedhe fudhachuu nan danda'a jedhe fudhachuu nan danda'a. Qaadish Baarniyaatti waaqayyo waadaa galeera waan ta'eef nan danda'a jedhe yoo dandeesse maal godhe jedhe dhaqii fudhadhu jedhe inni garuu akkas jedhe waaqayyo na gargaara waan ta'eef dhaqee maalan godhaa irraa nan kaasa nan fudhadha jedhe. Nama tokkoof ergaan sii qaba. Ilakkatti duubatti hin deebine sabni tokko mudhii keetti marma galgala kana. Ariifattee geessa milkaa'inaan deebitamee gadaayyaa. Nama tokkoof ergaa tokkotti laphee tokko dhufaa jiru kaasa harka mirgaa. Guyyaa 13 asitti dhaqxee dorgomta milkaa'insi kan kee ta'a ariifate. Kan kee ta'a dhiiga Yesuus namee gadaayyaa. Nama amaneef amamayyuu harka isaa galeera eeyyaa. Loora bahadiyaa baasnee galeera gadaayyaas. Namni amantii hin dhaala waan ta'eedhaaf akkuma namni waaqayyo itti dubbate yaadachiifate akka dheen dhaqii fudhadhu dheen. Warri aqaanii xaammochira waan jedhaniidhaaf gaafa dhaqu lolatti bane akkuma Museedha wajjin dubbachaa ture kuma Iyyaasuu wajjin dubbate dhaqee gaafa waraana banu mudur godhee fixeetu dhaala isaa godhate lafti kaleessa eengada maqaa biraa qabu Keebroon jedhee maqaa moggaase. Haleluuyaa ameen ameen. Ilaa nama harkaa fudhatu ergaa tokkoon dubbadha inni kana booddee wacaa gabbiin ta'u waan maqaa qabu siilaa ta'e waaqayyo ameen jedhe. Harka mirgaa ol kaasi waaqayyo jedhaa Iyyaas. Eebba maqaa qabu naa laata jedhaa. Ariifatee siifaa ta'u dhiiga Yesuusiin. Siifaa ta'u dhiiga Yesuusiin. Amani yoo hojjette waajjira keetti yoo nagade naannoo keetti yoo dorgomte kilaasii keetti hiriira keetti hangafummaan kan kee haa ta'u. Nan oodii sabanana kan kee haa ta'u dhiiga Yesuusiin. Hiriira kamuu waajjira muriyaati. To'achuu yaadi to'atamuu yaadin ameen jedhe. To'achuu yaadati amma warra akkasii maatiin nu caalu beektu sodaa malee sitti dubbadha. Yeroo hundumaa bituu malee bitamuu yaadan waan barbaad hamminaa miti gaarummaanu yoo lakkaa'u yoo kennu yoo gargaaru yoo waa investi godhu hangafummaa yaadu du'anii ka'anii atoo asii gadee yaaddagaa sirraa dhayeera. Kaasa harka mirga Yesuus sirraa dhayeera ameen gadaayyaa. Mee nan kaa waaqayyo na kaasa gadaayyaa. Maaloon amantaa. Kaasa harka mirgaa hin amantaa. Meef booshiyyu saree du'aa toofeen jedhu waaqayyo maaddii mootii kenne hin amantaa. Galgala kanaa qabee waan ati hin beekne si badhaaseera ameen gadayyaa. Si badhaaseera dhiiga Yesuusiin. Mee waan iyyaanni naa qophaa'eera gadaayyaa. Waan iyyaanni naa qophaa'eera jedhaa. Nan dhaala gadaayyaas. As qabe harka keessan eebbisa. Wanta akka saaqameen bee ija kee duratti ji'a kanaa qabee saaqeera dhiiga Yesuusiin. Saaqeera dhiiga Yesuusiin. Mee naa banameera gadaayyaas. Maaliif dhaaluu danda'e gaafa gettan amantii waan qabuudhaaf dhaale.
malee koo umuriin isaa deemee nama waggaa 85 ta'eera. Namni akkasii maal barbaada? Ulee barbaada. Ni kunoo amantii qaba waan ta'eedhaaf dhaala barbaada. Ohoho. Namoonni tokko tokko amma too umuriin isaanii maal gaafatu beektu? Xoorataa gaafatu mitiire? Sodaa madu'aati. Xoorataa gaafatu. Maali waajjira mootummaa miti waldaa kee xoorataa gaafatu? Maala beektu kaayyoon isaanii hojii baqaadha. Taa'anii nyaachuu waatti bu'uu warra hin gaallanne hafuura akka isii keessaa dhayeera. Bara kee hundumaa hojjechaa milkaa'aa godaani. Ameen gadhiyyii ta'eyye. Mee barakoo jedhaa iyyaa. Quba kee akkas godhi barakoo jedhaa. Nan hojjedhaa. Nan milkaa'aa. Ulfinaan nan godaana jedhaa iyyaa. Ulfinaan siif haa ta'u. Kabajaan siif haa ta'u. Adda argachuudhaan siif haa ta'u. Eebba kan sin eebbisu olkaas harka mirgaa. Bara kee hundumaa hojiin milkaa'inaa si eebbiseera. Ameen gadhiyyii. Mee hojjedhee milkaa'een darba jedhaa iyyaa. Gootee hojjechuu qabda. Hojjettee milkaa'uu qabda. Nama tokko farra waaqa sangaa wayii camada. Ila sangaa wiriin kennetti camada waaqayyo irra. Maqaa akkanaa maraatti hafuura haasaan jira. Fullaafattee xumuttee galta dhiiga Yesuuseen. Kaas harka mirgaa dadhabeera kan jettu inni keekka joo biraa taareesseera dhiiga Yesuuseen. Mee nan dhaala amaneera jedhaa iyyaa. Kaas harka mirgaa seera kootti qabi. Isa barreeffattee jirtu. Isa kadhachaa turte. Isa ji'a baay'ee sonte. Isa waggaa baay'ee gooftaa geettee irratti waamte dhaali waggaa kana. Dhaali si'a kana. Dhaali torba kana yeeyye. Wanti akka yaadaa qabatu kana nan dhaala jedhaa iyyaa nan. Yoo yaadde nan dhaala jedhaa iyyaa. Hin dhaalamtu si dhaalchisa waaqayyo. Kanaaf maal godhe gaafa gettan hiree kennee fi maqichiyyuu maqaa isaatti moggaafate. Eebba maqaa qabu siif haa laatu waaqayyo. Baruma kamuu wala baruma kamuu. Macaafa qulqulluu gaafan dubbisee tik jedhee kolfoon sagalee waaqayyo keessa gaafa Yaaqoob Esaawun gadhiisuu dhee maal fudhachuu barbaadeetu? Hin galtammoo hin gattani. Hangafuma barbaachadha hin gadhiisuu dhee. Koomee qabate maal ta'e waggiin gadi ba'e. Yaayoodan haati ishee hafuuraan baafannee jechuudha. Da'umsatti ce'e. Hafuura kutteellee milkoofta malee nafuu kan kee barana. Siniin galle siniin warra galee bichaaf galeera. Silaa xinnoo ishee boqonnaa fudhattee da'uu kan qabdu hundi deemu caan lakkee dhennaan nan darbartu hangafummaan kun. Waan ta'u ta'a malee koomee keellee qabadhee man gadi ba'a malee wal duukaa baana. Indaam lamaan isaanii adda baasuu dadhabanii dhamitiire waatti dhani. Maal gochuudhaaf? Kamtu kami walii isaa wallalame ka garuu adda ba'a. Aggaamee namne Yaaqoob. Sin eebbisa ka waggaa kana waan ilaalte hoodha harka kee gasheera amantiidhaan galgala. Harka kee gasheera dhiiga Yesuus. Mee nan amanaa jedhaa iyyaas. Nan dhaala jedhaa. Ulfaadhu. Kabaja argadhu Yesuus. Namni 14 waan amma ilaale hin ta'aaf jedhiin naa jedha waaqayyoos. Harka fudhatte harka kee olkaafatte. Qabeenya dhibe yoo ta'e iyyuu. Nama dhibe ta'e yoo ta'e iyyuu. Ulaagaa dhibe yoo ta'e iyyuu. Nan guutaa fi harka nama 14 hin gala jedhiin naa jedha waaqayyo. Ulaagaan koo Yesuus kan jedhu ameenaa jedhu si'a lama. Dabalee ameenaa jedhayya. Mee nan dhaala jedhaa iyyaa. Ilaaleera nan dhaala. Dhagayeera nan dhaala. Abjoodheera nan dhaala kan jedhu. Ol utaalee ameen jedhaa deebi'a. Yaa dhaaluun hin danda'ama. Noora dhaaluun hin danda'ama. Namni amantii qabu maal godha hin dhaala. Mee qabee nama si bukkeetti namni amantii qabu hin dhaala malee hin dhaalamuudhaani. Bobaa namaa galagaluu yaadinati. Bayi bobaa namaa gala. Asas jala ukkachuu yaadin bayi maqaa Yesuusii. Bayin siin jedhamee gadee. Qulfii tokko bichaan baatiin. Qulfii baay'ee fayyaadiyati. Yoo mallee kilaasii tokko kireeffattee galta yoo ta'e shanjaafatti ani mana hojjennefaatti mata'i. Isika. Yoo ma diddillee hin diddille haa diddu yeroof waan ta'e gochuu qabdu dhugaan siin jedha. Alama icciitii qosi itti nimash. Gaafan garadhu gaaf kophaa koo gaafan garadhu. Yoo kolfitanis kolfaaka. Toosiniin kolfiin garuu kolfanna qabu. Dhugaa waaqayyooti. Begeetaa begeessuun jedhee makiinaa oofa. Dhugaa waaqayyoo. Nama tokkoof garuu na wajjin diraamaa hojjechaa jirta qaama uffataa dhiibate dhiiga Yesuus. Qaama uffatee dhaanee jedhaa iyyaas. Nagaa jedhaa iyyaa. Jedhe nagaa jedhaa iyyaa. Nama haaraa ta'a jedhaa iyyaa. Otoon amanii waan tokko iyyuu siin ta'u yoo amanta garuu sii ta'a.
nama amantiidhaan waa ilaalaa jiru hoolu qaama uffachiisa dha Yesuus. Leera bahadiyaas inni ilaalta hin ta'a yeroo dhiyootti. Akkasiin gada Waaqayyo eegata inni ilaalta yeroo dhiyootti ta'a jedhe Yesuus. Namni amantii amalootaan amma jedhe irraa fagoodha. Mee hundi keessan manni kun macaafaati jalqaba macaafa dubbatama. Mee hundi keessan gara koo ilaalaa waa tokko si yaadachiisa. Kan jettaan mate namuma mana foonii ijaarrate mee yaadime akkamitti ijaarratte mana foonii kana hidhiin ila qonoxxoxee sukkuumee hidhee wanti tokko ta'ee akka ta'e wayii ta'e tokko bira ga'e algaan hin jiru dhugaan siin jedhaan wanti tokko ta'eera ishuman qoqqee taatu waan barbaadde yoo taatu qorqorroo yoo taatu wanti ta'e tokko bira ga'e garuu ni jalqabatoo kanan taasisin waa ta'eera maaltu ta'e amaneera ameen jedhe namni amante ilaalaa jirtu sii ta'a yeroo gabaabaatti ameen jedha ayyaat mee harka olkaas akkas jedha inni amanee kun jedha ayyaat lafan buu jedha naataa jedha miilli milkaa'u jira garuu riifatees keessa ameen hin kennela miilli milkaa'u jira riifatee gidduu kana ariitiidhaan nama milkaa'u argaa jiraan hooli farni ulfinaa kun si fudhattee abaatu dhiiga Yesuus harka mirgaa darbadhaatii amaneera jedha ayyaa nan dhaana jedha amanaas jedha nan dhaana jedha ayyaa warra amantii qaban maal godhuun dhaadhu sagalee Waaqayyoo keessa Ibroota 11 lakkoofsa 29 gaafa dubbiftanii sabni Israa'el gaafa Waaqayyo karaa fedhasaaf daandii isaarra adeemsu barbaade karaa migataaf karaa gabaabaa dhiisee karaa dheeraarra qajeeshe karaa Waaqayyoo kan isaan deemaa jiran karaa Waaqayyoo irratti garuu maaltu ture beektu galaanni sodaachisaaf galaanni eenyumtiyyuu daffaruu yookaan achi qunnamuu hin dandeenye yaaluu hin dandeenye tokko fursan ture galaanni diimaan Waaqayyo garuu akkas jedheen yaa Museedheen nasin gaggeessa waan ta'eef karaa kanan beekta waan ta'eef guyyaa jedhe utubaa duumessaatiin halkan immoo utubaa ibiddaa maalan godha jedhee sinan gaggeessa sin garuu ga'een keessan utubaa kana bichaa hordofaa deemaa jedheen Waaqayyo gaggeeffama siifaa kennu Waaqayyo kaasar kamar gaa ibba kana harkaa fudhu gaggeeffama siifaa kennu Waaqayyo bara kana mee gaggeeffama addaan argadha yaa ora laaba hadiya laaba kaasar kamar gaa sin eebbisar aqabe laphee kee keessa gaggeeffama kan siilaa tutaalee siifaa ka'u ameen jedha ayyaat oh hallelujah gaggeeffama kenneef Waaqayyo gaafa Waaqayyo gaggeeffama kennuuf utubaa sana ilaalaa deemu bichaadha isaan ga'in isaanii utubicha ilaalaa gaafa isaan deemaa turan utubichi garuu iddoo kamiin ga'e gaafa geetan akka gada namaatti rakkisaa bukkeedhaan ga'een eessa bukkee waan ga'eedhaaf galaana diimaa bukkee waan ga'eef galaanni immoo galaana galaanni immoo firan qabu galaanni immoo gurra qabu namaaf galaanni immoo naman dhaga'u gaafachi gaangaru maayidhaan waan ta'e kana gaafa argan baay'ee Waaqayyo irratti gumguman Waaqayyo garuu Waaqa akka dubbate godhudha waan ta'eedhaaf akka jedheen yaa Musee jedheen sabni kun sodaatiin gara koottiin iyyiin cal jedhee haa dhaabbatu ani saba kanaan waan godhu qaba Waaqayyo gaaficha garuu gaafa Waaqayyo Museetti dubbate yeroo sana homtuun turre Museetti Waaqayyo jedhe humni si harkaan maal jennaan uleedhaan ulicha ol kaase jedhe Waaqayyo ol kaase jedheen dhagaa wanta Waaqayyo isinitti agarsiise bira ga'uu keessatti namni amantii isaa ol kaasuu qaba gaafa rakkin namaatu gaafa dukkan namaatu mogoleen si buusuudhaan jiraatu namoonni baay'ee maatti mo'amu gaafa gettan eeba bukkee ga'anii qooda jabaachuu qaban waan humna isaan gaafatu humna gaafan jedhu humna foonii miti humna amantii humna kadhannaa humna ayyaana Waaqayyo qooda balachuu qabanii saqqi isaaniitu hiikkata sabbatatu hiikkata qoma turgufaman lapheetu dhaachuu jalqabu silaa xiiqeffannaa keessa galuu kan qaban Waaqayyo maa jedhee ulee kee ol kaase jedheen waan baatti ol kaase jedhe namni Waaqayyo nagee maal godhe olin kaase gaafan ol kaasaa sana booddee Waaqayyo maa jedhe lafa bari'u waan haaraa taa'e Waaqayyo siif sin eebbisa galgala kana sanyoo borii waan haaraa tokko gurri kee dhaga'u ariifatee waan haaraa gurri kee dhaga'u ameen jedha ayyaat gaafa Waaqayyo akkas jedhuuni halkan sana guutuu Waaqayyo maal gokkaa ture bishaan akka tuulaa bulee jedha karaa baasaa bulee Waaqayyo lafti gaafa bari'u Waaqayyo akka jedheen amma deemuu dandeessu jedheen dudda isaanii duubaan sila maaltu dhufaa jira Fari'oon dhufaa jira gaafa Fari'oon dudda isaanii duuba dhufu jarrin argine karaan banameedha karaa sana dhaggeeffadhaan inni guddaan dubbachuu barbaade waa tokkodha kan bane Waaqayyoodha sila gaafa laftiin galgalan bari'anii maaltu ture bishaantu ture ammoo Waaqayyo tuulaa bulee daandiin banameera lafa gogaa ta'eera ce'aa hidhee Waaqayyo tola amantiin qabneeti Israa'el yeroo sana amantii tokko godhateera amantiin Israa'el illee amantii arganii amanuuti maaliifi gogaa ta'e waan ta'eedhaaf tokko tokkotti himamuun diga san gara kodala tokko tokkotti hinda
yoo nutti deebi'ee oolchuu danda'a tire karaan banameedha maal sila bishaan kun walitti yaa'an turre maaltu dhaabe mammoo yoo deebi'ee immoo maal godhan jechuu danda'u turan garuu maal godhan jedha amantiidhaan jedha akka nama lafa gogaarra ce'utti maal godhan jedha irra deemanii ce'aniidha warri Gibxii immoo akkuma isaanii gochuu gaafa yaalan maal ta'an jedha hin liqifamaniidha na dhagayi ati hin dandeenye Waaqayyo hin danda'a jecha kana simadhu amantiidhaan ati hin dandeenye Waaqayyo hin danda'a gahee kee irratti amani garuu Waaqayyo gahee kee irrattis amani gahee Waaqayyo irrattis amani Waaqayyo waa lama namarraa barbaada maa inni beektu waan ofii kee gochuu qabdu gootee gochicha keetti garuu amantii qabaachuu qabda wanta gochuu hin dandeenyeef immoo Waaqayyoof dhiiftee Waaqayyoof dhiisuu keetti immoo amantee dhiisuu sirra jiraata saba kanaan dhaabadhaan dhaabataniiru bulaniiru lafa barii garuu maaltu ta'eedha karaan banamee karaan argameedha amma ce'uun gahee eenyu ture gahee Israa'eliidha ce'umsa keetti garuu yoo deebi'ee oon jenne hinima kutan malee hinima deeman malee har'aa qabe faana kee hiikeedha la nama tokko sodaate taa'aa jira har'aa qabe onnee kee kaaseera ameen jedhaayyaa qaba akkasumaan jedha isa Waaqayyotti si akeeke jedhaani maaloo itti adeemi malee jedhaani hin dhaabatiin jedhaani isa Waaqayyo si ilaale jedhaani itti adeemi malee jedhaani hin dhaabatiin jedhaayyaa nami gammadi ameen harkol kaase ameen al takka takka Waaqayyo maal kadhattu hojii kadhattanii biyya isa sodaattu hojii kadhattu hojii sinii kenna biyya immoo sodaattu birrii kadhattu birrii sinii kenna immoo Waaqayyo kisaaraa sodaattu dhugaadhaan namoota baay'ee harkatti Waaqayyo nama rakkate biyya gaafa kennuu Waaqayyo biyya keetti maal sodaatu beektu haala qilleensa sodaatu namni baay'een ani waan siin gadhaadha haala hundumarra kan moota furri Waaqayyo si gargaaru kana bikkaa jedhan sebis ol kaasa harkate dhiiga Kiristoosiin waan hundumaa kan si moosisu amantiin si keessaa haafiniin irraa qabe ameen gadhaayyaa haafiniin irraa qabe mee kana booddee gadhaayyaa waan dhaga'amu waan mul'atu in ilaalu gadhaayyaa Kiristoosiin ilaala gadhaayyaas nami gammadi ameen baay'een namaa haala borcamaa waan borcamaa kan arge maal dhaaba kaa gara spiidiisa hin dhaabiin deemi malee deemus irra socho'i hin guduunfinaa finyoo safara keessanii fageessa malee egaa sabni Israa'el maalin godhe nutti galagala gadheen sodaanne maal godhe malee hin adeeme malee keessa kana mala lafa gogaarra dhi'eewutti maal godhe jedha bishaan ilaalaa jira bitaan mirgaan garuu maaltu jira bishaantu jira deemaa immoo jiru fiigaa immoo jiru akkuma isaanii gochuu gaafa yaalan garuu namni amantii qabuun cee namni amantii qabne immoo nyaatame atarraa qabdee garuu socho'uutaa dhiiga Yesuuseen kaasar kamirgaa isa dhumaan seebbisa eebba kana waatu ta'a waaman tolkaaf torka mirgaa kana booddee lafa dhumaa ta'ee daangaa ta'e fuula kee kan dhaabate hiriira gargar hiriira dhiiga Yesuuseen mee hiramee dabarsa gadhaayyaa karaa naalaata gadhaayyaas ol kaasar kamirgaa dhiiga Kiristoosiin karaa dhabdee naannaa kan jirtu akkasumaan deddeebi'aa kan jirtu galgala kanaa qabee dhiiga Kiristoosiin karaa kee baneera mee karaan argameera gadhaayyaas karaan nabaasu argameera gadhaayyaa namni amantii qabu karaan hin jirre karaa argata